Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessa ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdu isin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessan ilolu. Har'a mee waa'ee YouTube kana wal qabate waa tokko irraa dubbanna akkasumas immoo amma dandeettii kootti waan irraa hubadhe yookaan waan irraa baradhe tokko namoonni baay'ee keessan dhuftanii warri na gaafatan baay'ee keessantu jira. Keessan nama tokko lama jedhee deebisee sababa hin dandeenyeef mee asirratti waan tokko irraa dubbanna hamman beeku yookaan hamman ofii kooti irraa hubadhe jechuudha. Innis maalidha YouTube kana jalqaba yeroo jalqabnu baay'ee tokko taane jalqabne ijoollee baay'ee hedduu nan beeka baay'een isaanii walakkaadhaan gaarii kan duubatti deebi'an yookaan kan dhiisantu jira jechuudha. Fakkeenyaan isiniif fudhadha namni tokko yoo buna dhaabee ka'ee wayi torbee tokko keessatti wayi guyyaa lama keessatti firii isaa irraa argachuu hin danda'amu. Yeroo dheeraa akkasumas dadhabbii dheeraa dhamaatii dheeraa bira darbeet firii buna sanaa kan gurrachuu danda'u jechuudha. Kanaaf nutis immoo harruma bananneedhaaf akkasuma ji'a tokko keessatti akkasuma waggaa tokko keessatti biyaansi waggaa tokko iyyuu lama sadii iyyuu maan taane kana keessatti birrii nu kaffaluu didee jennee abdii murachuu hin qabnu maaliif itti dadhabuu nurraa eegama akkasumas immoo iyyuu namni tokko waa tokko yoo bu'aa bayiisaa hin agarre wanti irraa fudhate sun iyyuu maallaqa sanayyuu seeraan hin qabatu maaliif waanuma achirraa argate sanayyuu seeraan itti fayyadamu isin jechuu barbaadetananii maaliif wanti tokko wanti itti dadhabdanii yookaas immoo sirriitti dadhabbii hedduudha fiddan tokko isinitti dhaga'ama sirriitti illee qabattu waan achirraa argattan sana jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoolleen baay'ee keessan maallaqa herreegaa hin jiru akkasuma immoo deebi'ee mastaa'u kanarraa kaasee jettanii baay'een keessan ni dubbattu keessan illee baay'een keessan na gaafattu jechuudha. Gisee tokko jechuudha dogoggorri nurrallee ni jira jechuudha baay'een keessan ijoollee baay'een mee namoonni amma viidiyoo kan dhageeffattanii koomentii jala dhuftanii na barreessitan abalu badiin keessan asitti jedhee isinitti himee waan ani hin fidneef asirratti hubadhaati sirriitti gurratti kennaati na dhageeffadha maaliif isin jechuu barbaadetananii keessattuu warri monii taatanii kaataniyyuu maallaqa naa herreegaa hin jiru mastaawaqaalleen irraa kaasee jira jettanii baay'een keessanii dubbattu jechuudha. Mee viidiyoo waraabdan sana yookaan viidiyoo gara YouTube kaatti gadhiistan sana dogongorri ko eessattan dogoggore viidiyoon kun kiyya kun dogongora akkamitti godhate maaliif maallaqa irratti lakkaa'uu dide jedhaati of duuba garaagaraa ilaala. Innis maalidha namni baay'een keenya nu bichaa miti namoonni YouTubera gurguddaan iyyuu jechuudha kaameraa argatanii miti baay'een warri silkiidhaan ni hojjetan jiru jechuudha. Kanaaf yeroo silkii keessaniin viidiyoo waraabdan silkii keessan irra olee dhaabdanii yookaas viidiyoon keessan sun kan waraabame gam lamaaninuu qarqarri isaa lamaan gurraacha'ee jira yoo ta'e tasuma maallaqa irratti isiniif hin herreegu. Dhugaan isinin jedha. Kuni wanta akkana YouTubein namarraa hin qeebalu. Jalqabumayyuu barumsa YouTube kana yookaan YouTube kana banachuun duratti barumsa YouTube hordoftanii jirtan yoo ta'e namoota barumsa YouTube wal qabate barsiisan jala dhaqxanii hordoftanii jirtan yoo ta'e dhugaan isinin jedha barumsi nan jalqaba osoo YouTube kana hin badhatiin hordofe suni sirriitti na fayyadee jirati wantin achirraa dhagee hunda isaayyuu hojiirra oolchee sirriitti ni herreega maallaqa ni herreega hin herreegu isinin hin jedhu haga hojjettan yookaas haga vi'oo keessaniitiin jechuudha. Gookuma inni herreeguu dhiisu suni maali sababni isaa viidiyoo qarqarri isaa lamaan akka hin gurraachofne silkii keessan yookaan viidiyoo gaafa waraabdan dalga ciibsatiin iyyuu waraabaa sirriitti jechuudha iddoo mijataa argachuu dhabdanillee viidiyoon isin waraabdan sun sirriitti xiraatii qabaatee jennaan sirriitti hojiirra ni oola akkasuma maallaqa irratti inuma herreega isin jechuu barbaadetananii. Kanaaf baay'ee ijoollee baay'eedha viidiyoo isaanii kanan argu jechuudha qarqarri lamaan hin gurraachaa akkasuma liivillee yoo seentan qarqara isaa lamaan hin gurraachessinaa silkii dhuunfachuu qaba yookaas immoo silkii dalga ciibsaa isin jechuu barbaada. Warri kaameraa qabdan immoo already kaameraadha ijoollee baay'een kaameraadhaan miti kan waraabaa jiran kanaaf jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf silkii korritti yeroo baay'ee dalga ciibsanii kan waraabu jechuudha maaliif xiraatii qaba sirriitti jechuudha. Kanaafiyyuu achitti dogoggora baay'ee qabdanii isinin jechuu jaalladha akkasumas immoo ji'a ja'a wayi waggaa tokko walakkaas haa ta'u kanuma hojjettanii dadhabnee jirra nu salacha'e jettanii warri addaan kuttan immoo jechuudha maaliif jalqaba waan tokko hojjechuudhaaf yookaan waan tokko hojii sanatti galuudhaaf dandeettii keessanii madde ta'uu qaba. Obboleenyi keessa yookaan gwaaddanyoonni keessa sababa YouTube sana banataniif banuu osoo hin taane
dandeettiin isin keessaa madde sun yoo ta'e yookaas immoo ilaalcha sammuu keessaa ba'een ofitti yaaddanii ofitti amantanii YouTube san banta yoo ta'e addaan hin kuttan jechuudha. Maaliif fakkeenya nama biraati irratti ilaaltanii banta yoo ta'e walakkaa isaa geessanii eeyya wanni hojjettan illee sin harkaa badaa. Wanti hundi isaa sin harkaa harcee ka'ee bakka of sin jibbisiisetti viidiyoo waraabullee iddoo itti taakkattantu jira. Nuffisanii iddoo itti dhiisantu jira jechuudha. Kanaaf suni jalqaba keessan amansiisaa. Waan sana hojjennee dhuguma dadhabbii hedduu keessa dabarree firii arganna jettanii erga keessan amansiistanii kanaaf dadhabbiin isaa hagam akka ta'e bartanii jalqabda waan ta'eef waanuma salphaatti yookaan waanuma gabaabaa yeroo gabaabaatti waan kamirraayyuu namni maallaqa hin argatu. Dadhabbii baree hedduu dabarsee firii isaa sana argata jechuudha. Kanaaf gabaabumatti YouTube'n waggaa tokko waggaa lama kana keessatti nu kaffalaan keessattuu warri gola madaamii keessa jiru yookaan gola namaa keessa jiru kuni tokkoffaa wanti nuti barsiisnu guyyaa irraan biyaas namoonni baay'een kinu waa'uma nyaataa kanaan wal qabate kanarratti sanaan alatti mee eessatti deemnee dhiyeessa viidiyoo normaal yookaan viidiyoo firii ta'e tokko namaaf barumsa dabarsa jennee waan yaannu tokko akkasumas immoo namallee ni bashannansiisa namni itti bohaara jennee waan yaannu tokko iddoo kam deemnee waraabna maaliif kan oolu mana akka nama mana hidhaa waluutti balbala cufaa kan oolu waan ta'eef kanaaf nuti kana iddoo kanatti abdii murachuu hin qabnu maaliif hamma danda'amaa ta'etti akka YouTube'n sun irratti hin cufamneef amma dandeenye tokkotti bakka jira ilaalchuma tokko gargaragarsinee sammuu keenya keessaa wanta maddee ta'u jechuudha. Keessattuu viidiyoo namaa immoo fiddanii YouTube keessa irratti hin maxxansinaa. Kun immoo sirriitti badii guddaadha. Kana namni kamiyyuu ni beektanii. Warri immoo osoo beektanuu illee fiddanii itti fayyadamtanii jiru. Garuu suni deemee YouTube keessa irra dhumarras miidhaa geessisuun isaa waan hin oollee har'aaf isinitti fakkaachuu danda'a. Dhumarra isin irratti gubsiisa. Kanaaf viidiyoo namaa fiddanii hin maxxansinaadha. Dandeettii dhuma keessaniin ilaalcha sammuu keessaa maddeen waan tokko hojjedhaa amma iddoo kana baatanii tooniyyuu jechuudha. Guyyaa tokko gara biyya keenyatti nagaa hin galle waaqayyo biyya keenyatti nagaa buusee nullee firii taanee tooniyyuu akkasuma viidiyoo barumsa namaaf dabarsu akkasumas immoo viidiyoo iddoo tokkotti nama bohaarsu namni itti bohaara jennee yaannu tokko hojjennee sirriitti ni milkoofna yoo keessa keenyatti abdii horanne jechuudha. Maaliif duubatti deebuudhaaf abdii murannee gara duubatti deebi'u osoo hin taane keessatti keenyatti abdii horannee fuulduratti tarkaanfachuu boru ni arganna waan kana firii kana ni arganna jennee keessa keenya yoo amansiisne ni arganna sirriitti jechuudha. Garuu immoo har'a hin argannu jennee keessa keenyatti sodaa tokko naqna taanaan duubatti nu deebisa. Kanaaf namni kamiyyuu har'uma waan tokko facaasedhaaf osoo wantoota baay'ee waa ulaagaalee waan sana barbaachisu osoo hin guunne har'uma ka'ee firiisaa irraa hin haammatu isiniin jechuu barbaade tananii. Kanaafiyyuu abdii hin kutatinaadha gara fuulduraatti imalaadha. Maaliif dadhabbii dheeraa duuba waan firii qabu jira waan ta'eef kanaaf itti dadhabuun barbaachisaadha. Banachuudhaan duratti immoo warri gana haaraallee kun reefu jalqabaa jirtan maaliif banachuun duratti maal akka barbaachisu yookaas immoo maal takka achirratti isin barbaachisu baradhaa. Maaliif walakkaa isaa geessanii addaan kutuurra jalqabuma dandeettii keessanii madaaltanii tooniyyuu yoo sirriitti banachuudhaaf ilaalcha guutamaa tokko qabdanii yookaas immoo waan sana parsantii dhibbatti keessan amansiisanii irraa arganna maallaqa jettan ni banattanii itti fuftan jechuudha. Akkasumas immoo keessa keessanii amansiisne taanaan ani kana maal godhe yooman kana guutee yoomis immoo sabiskiraabiin saasa'ee sa'aatiin saas yoomnaa guutee tan moonitaa achi ka'e immoo ni piroosasii biraallee ni qaba. Warri jettan baay'ee keessantu jira jechuudha. Kanaaf sana beekaa dura. Maaliif namni wanti kamiyyuu jechuudha chaalenjii ni qaba. Chaalenjii san keessa immoo darbanii milkaa'uu jira waan ta'eef akka milkooftan keessa keessanitti yoo amansiistan keessa keessan parsantii dhibbatti amansiisaa achii booda ni milkooftuun isiniin jedha. Kanaaf abdii hin muratinaadha. Namoota baay'eedhaaf fakkeenya ta'uu dandeessanii. Kanaaf ijoollee baay'ee warri wajjin jalqabne baay'ee warri nu duuba kutanii duubatti hafan baay'ee isaanii jira. Dhugaan isiniin jira baay'ee jechuudha. Kanaafuu abdii hin muratinaadha. Maaliif namni bu'aa wayii hedduu dabarsu malee milkaa'uun hin jiru. Milkaa'inni silumayyuu karaan isaallee dheeraadha. Kanaaf karaa dheeraa sana imaluudhaaf immoo jalqaba keessa keenya amansiisuu qabna isiniin jechuu barbaada. Kanaaf wanti nani har'a irraa dubbachuu barbaade isuma kanaadha. Viidiyoo keessatti seeran qulqulleessaa qarqarri isaa lamaan akkasiin jalaa hin gurraachofne. Viidiyoo namaa fiddanii durallee ta'ee booda irratti hin maxxansinaadha.
maaliif ana yeroo tokko maaltu na mudate isinitti fakkaata waa'ee viidiyoo nama biraati wal qabate kana jechuudha. Tarii viidiyoo gadi irratti viidiyoo 3 waan ta'e 4 wayii ni agarta yoo ta'e namoota baay'ee irratti jechuudha nama 3 4 waan ta'e irratti hojjedhee jira. Viidiyoo isaanii tan jalqaba irra oolche viidiyoo gabaabduu wayii muree jechuudha. Garuu akeekkachiisan achirratti naa kenne natu beeka jechuudha. Erga sana itti deebi'ee viidiyoo kootti dabalee hin gadhiisu viidiyoo namallee fidee achirra hin gadhiisu jechuudha. Kanaaf wanti inni balaaleffatu keessattuu viidiyoo gara biraatiif fiddanii viidiyoo kanaan dura intarneetirra oole yookaas immoo miidiyaarra oole tokko fiddanii achirratti lakkistan taanaan ofii keessaniif kottu nurratti cufii kadhachaa jirtu jechuudha. Kanaaf viidiyoo nama biraa tasuma irratti fiddanii hin laxxafinaadha. Waa'ee nama sanaatirraa dubbachuu barbaadda yoo ta'e yookaan waan nama sanaatirraa yaada tokko kennuu barbaadda yoo ta'e footoo isaaniillee fayyadamuu ni dandeessanii. Sanaan alatti duras ta'ee booda viidiyoo namaa tasuma hin fayyadaminaadha. Keessanumayyuu gizee waraabdan qulqulleessaatii qarqara lamansaa akka inni isin jala hin gurraachofnetti waraabaa inni isin jedha. Kanaafiyyuu wanti ani har'a qabadhee dhufe isuma kana mee baay'een keenya isatti dogoggorree jira. Dogoggorri keenya bakka kamitti jedhaati dogoggora keessan of duuba deebi'aa laalaatii achii ka'aa sirreessaa ni herreega saantima ni herreega baay'achuus yoo baate haga dadhabbina keessa yookaan haga isin hojjettan haga viiyuu keessanitti saantima lakkaa'uu hin dhiisu yoo ulaagaalee kana guuttanii seeran irratti hojjettan inuma lakkaa saantima isin jechuu jaaladha. Kanaafiyyuu jabaadhaa abdii hin muratinaadha gara fuulduraatti imalaadha. Maaliif waan tokko jalqabuun duratti keessa keenya amansiisne achi booda immoo milkaa'ina bira gahuudhaaf akkasuma namoota biraallee fakkeenya ta'uudhaaf tattaafachuu qabna malee duubatti deebi'uun nuun barbaachisuun isin jedha. Egaa barumsi ani har'a qabadhee dhufee suma kana obboloota koo namoonni baay'ee warri keessan na gaafattanis isiniif deebi'ee jedhee yaada akkasumas immoo kaameraa akkamii fayyadamtaa kaameraa akkamiitiin viidiyoo waraabda yeroo jettan kaameraa noormaalii kanuma silkii keessan irra jiru yoo barbaadan filitaatiitti jijjiirrachuu ni dandeessanii yoo immoo lakkii jettanis immoo noormaaliidhuma isaatiin waraabbachuu ni dandeessanii. Ani kaameraadhuma silkii koorra jiruuni kanan ani waraabu jechuudha. Na kaameraa biraa yookaan kaameraa dhuunfatti qabaadhee miti isuma silkiiti kanan ani fayyadamu isuma silkii koorra jirudha isin jechuu barbaadeetanani. Kanaafiyyuu akka kana fakkaataa jabaadhaa abdii hin muratinaa gara fuulduraatti imala. Yaada biraa immoo kanarraa kan adda ta'e ni qabda yoo ta'e yaada keessanis warri dhuftanii dubbisuu barbaadan rakkoon qabu asumaan profaayila koo jalaan kan teelegiraamallee ni jira feesbuukii koollee ni jira wantoota baay'ee achumaan galtanii argachuu ni dandeessanii akkasumas immoo yaada keessan koomentii jalallee naa kaa'adha. Mee bakka kan kamitti danlee bakka kanatti dogongoree jira waan jedhu yaada biraa ni qabda yoo ta'e koomentii jalatti naaf ka'a yaada keessan yoon balleessee dogoggora qabaadhes immoo dogoggora kooraan deebisuudhaaf yaada keessan na kaa'uu hin dagatinaadha. Maaliif namni bakka dogoggoreetti wal sirreessu waanuma jiru waan ta'eef ni dogoggora nama ta'eetuyyuu namni hin dogoggorre sababa hin jirreef kanaafuu wal sirreessuun aadaa keenya sababa ta'eef akkasaniin isinin jedha haasaa isinitti hin dheeressu laayikii gochuu sheer gochuu akkasuma namoota baay'eedhaaf qooduu hin dagatinaadha. Turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaan naaf tura baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja baay'ee turtii gaarii.